Diraamaawwan afaan Oromoo barreessuudhaan gataatamaa dhaabachuu beeksisawwan garaagaraa televezyiyoonii fi gama raadiyootiin dhiyaatan keessatti maqaan Tasammaa Galataa keessaa dhibee muraasa. Wallagga Baatti dhalatee umurii daa'imummaatiin gara Finfinnee dhufuu kan dubbatu artiist Tasammaa Galataa bara 1983 artiistoota tuuta diraamaa dhangaa hundeessan keessaa takka ta'uu hima. Gaani dhaloonni koo Wallaggaadha. Achitti dhaladhe garuu kanan guddadhe immoo Finfinneedhumattan guddadhe barumsa kutaadhuma wannoorraa yeroo sana mana barumsaa Qeesii kan jedha Hahuurraan jalqabe achi jalqabee tanaan asitti xumureet immoo iddoo xumuree booda tiyaatirikaala aartiidhaan immoo kolleejii dhuunfaatti baradhe achi booda gara aartii kanaattan seene. Akka tasaa jechuun an danda'a beektaa yeroo sana aadaa turizimii otoo hin ta'in aadaa beeksisa Oromiyaa jedhama biiroon. Beeksisa tokkoon arginu beeksisa bakka leenjisni hojii galchina kan jedhudha. Hojii natti fakkaatee tan galmaa'ee malee aartii natti hin fakkaanne. Achi booda aartii leenjinaa kennee leenjii fudhannee ijoollee wajjin gara namoota 60 taanee leenjii fudhanne. Waa'ee aartii koorsii aartii fudhanne. Achi booda dhumarratti gaafa xumuraa namoota barattoota ijoollee ciccimoo jedhamanii honnoo agarsiisuudhaaf filataman keessaa tokko ana ture. Achi booda gaafa eebbaa Biiraawi Tiyaatiritti eebbifamu ture. Hojiin keenya inni dhuma. Achirratti namoota wajjin illee wal bare. Bara 1983 bara sanadha kan eebbifame. Lubbuusaa Maaroo obbo Warquu Gaaddisaanis achi ture affeeramaniiru namoota hedduutu affeerame waltajjii sana ilaaluudhaaf. Achirratti dhagaa waan kaadhimamee carraa hojiillee dhangaa irratti kanan argadhe. Gammannees, gaddinees, argannees, dhabnees otoo hojjennu umurii keenya walakkeessineefinne achi booda moodhuma irratti dhibee akkasiitti na mudate. Gara waggaa 2 oliiti kanan dhukkuba. Na dhukkuba garuu waan biraati dheetan hospitaala dhuunfaa usti carraa kan ture. Hospitaala mootummaatti deemee humna fidnaan qoratamee dhiiga faa laalamee seeliin dhiigaa diikee gadi bu'aadhaan jedhama. Ayinan immoo noormaal natti fakkaate akkuma dhiigni gadi bu'aa ol ba'aa jedhan sanatti fakkaate bumarratti dhibichi dhibee cimaadhaan jedhanii. Kanaaf amma danda'ame biyya alaatti illee deemuun carraan jira achitti dafee fayyuudhaaf jedhame. Boordiin hospitaala Paawuloos doktoroonni naa barreessanii garuu humna sana immoo argachuudhaaf xinnoo ishee rakkisaadha karaa keenyaan ijoolleenis qoreenis ijoolleen dhangaa tattaafatanii kanaaf egaa jennee ijoolleenis yaalanii amma humna isaanii tattaafatanii dadhabaniiru amma sadarkaa kanarra hin jira taa'eetu hin jira mana. Artiist Kadir Filatoo jedhama. Tasammaa wajjin erga baree gara waggaa 22ti. Kan itti ol barreellee tuuta dhangaa ETV dhangaa keessatti ol barree nama na dursu hangafa kiyyaa. Isa hojii baay'ee hojjedhee jira hojiiwwan gurguddaa. Hawaasa keenya abdannee uummata keenya abdannee akka inni aartii Oromoo irratti dadhabe uummata keenya irraa deebii guddaa arganna jennee yaadnee turre. Qaamni mootummaa wanti dhimma isaa kana miidiyaa irratti hin dhageenye hin jiru hundi dhagayeera. Garuu mucaan kun dhibame jedhee namni dhufee as mana isaa kana dhufee ilaalee jiru. Namoonni hedduunis akkasumadha. Umurii koo fixeera amma kana booda waaqadhaa kan beeku amma immoo fayyaa kootiin xinnoo ishee kan natti dhaga'amaa jiru caalaatti yeroo akkasitti qabame hojii hojjechuu immoo hin danda'utti manatti galee taa'uu kooti maatii koo irrattis ba'aa ta'uu kooti yaaddoo fi natti dhaga'ama. Namni hawwii koo dhumanii himachuu barbaada. Ana mallee waaqatti ana mana waaqayyo immoo na gargaara waaqa biratti immoo namni illee waan danda'u na toona gargaare dhibee koorraa fayyee anis immoo borri garaan hojii jaalladhuuf uummata kabaju kanatti deebi'ee hawwii koo kana immoo akka bakka naa ga'uuf uummanni Oromoo qaamni jiru hundi
akka na bira dhaabbatu akka na gargaaruun gaafachuu barbaada. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.